Hey, هاي مبرات وجرتا مبراتي مجاكنا ماجين كتني جو ديسا جلو متاو دقيقة تكونغلا قبوا ديسا بقى جلو متاو جنكنا جلو متاو البو قبو تركتي ربك Eenyu dhaan lolboof gabbuutti rakkate. Eenyudha. Gurbata kudra kata kutsena dai kata kutimba ijoollee nama laaqana nyaachaa jira al tokko. Laaqana nyaachaa jira al tokko. Ish. Mucaa in Jesus name kan jedhu sana hin cinkina. Wallahi cinkame innillee. Sinillee cinkee fillee cinkame inshallah. Taa'u taa'ee maa dhaggeeffatu cinkina. Harka sin dhukkubsee wal baasuunsa. Ishi. Lammisaaf jirtaa? Dubbattu ati mucayyoo? Jesus? Ijoolleen hin raftee jiru. Ijoo manni mana sireetii miti bara. Khair inshallah. Hey. Yesus si buusa moo dubbatte? warra jallisanitti lallabu jirti. Salaam alaykum. Abdi. Oh, alaykum salaam. Oh, lamma. Okay, nagaa fadhu simta. La injirtu enyo ingara kon qabu salaam manner. Akkas. Akamat. Akka gaari akkam jirtaati? Nagaa miti. Nagaadha malee akkamitti nagaa miti nagaadha. Yesuus galatu baga nagaa taate. Baga eegamte obboleessa ko. Yesuus. Baga si eege. Yesuusin maa galateeffattare? Nu eege kaa. Odoon jallina meeqa hojjennu lafaaf dachii tana jabeessee qabee jira. Humna isaatiin. Eenyutu nu eege? Yesuus ilmoo Waaqayyoo. Waaqayyoo. Khalidin follow godha ijoo. Khalidin follow godha hundi keessanuu. Khalid abdoo follow godha. Lammi abboo rabbisi akka jechu wallahi. Yesuustu nu eege. Abbaa jecha jirtaa? Abbaan itti kenneera waan hundaa bara. Isatu hojjeta. Innoo Waaqayyoo manaa jira ta'e inni. Hojii mana kaaftee tokko nutti fakkeessaa jirtaa barata amma manaa jirri taa'ee cal jedhee bara xarbeessaa kaa'atee taa'u hojjettoonni hojii hojjetu kan. Yaa Rabbi. Akkamii deebii nama deebistu Waaqayyo biratti manaajeriin hin jiru. Abbaan koos ni hojjeta anis nan hojjedha de. Abbaan koo hin ta'a anis nan hojjedha hin jennu. Sigalee anis nan hojjedha abbaan koos hojiitti jira jedhe malee abbaan kiyya ta'aa jira hin jennu. Sigaleera. Okay. Amma Waaqayyo abbaatu nu eega moo san nu eega re'am? Eegumsi keenya Yesuus akkas jedhe. Ani jireenya barbaraa isaaniif nan kennaa isaan harka koo keessaan bahanii eenyumtuu harka koo keessaa isaan hin butatu jedhe. Tole.
Kanaafuu Yesuus warra kiristaanaa Yesuus nu eegaa jira. Harka isaa keessa jira. Musliimoota ammoo Waaqayyo Abbaa eegaa jechuudha. Jim jettanii jiraachaa jirtu sen. Yeroo qabdu yeroo gaabbii yoo dandeessan gaabbii ni galtu Waaqayyo dii. Nu godhatanii darri. By default jiraachuu beektaa? By default callisanii jiraachuu waan jedhamu tokko. Akkasitti jiraachaa jirtu. Islaamummaadhaa gaaffii gaafadhu mee? Islaamummaadhaa gaaffii sin gaafadha. Silaa Waaqayyo waan gaarii hojjeta. Namni yoo du'e Waaqayyotu ajjeese maaf jettu. Fakkeenyaaf amma balaa konkolaataatiin namni du'uu danda'a. Maaf Waaqayyotu ajjeese jettu. Waaqayyo waan gaarii hojjeta malee waan badaa hojjeta. Sababa maaf godhattuun? Duutii waan badaadha? Ta'ee atama fakkeenyaaf maatiin kee akka si'a lama ta'an hin barbaadu. Anillee hin barbaadu. Nan barbaada. Nan barbaada. Maal yaate an akkasitti yaaddu? Ande maa guyyaan isaanii keenya guyyaa ma danda'u namni guyyaan isaanii keenyaan ammoo barbaadu baatte wanni gootu jiru kun ikkoo qadaratti amanuu jedhama. Sigare maatiin guyyaan isaanii keenyaan ni du namni xabiyaa waan ta'eef yookaan ammoo amala ilma namummaa waan ta'eef hoo amale sigare waan murtaa'eef godhe guyyaa isaanii murtaa'e abbaan koos haati koos obboleessi koos obboleettiin koos anillee mataan kiyyallee nan deema. Sigare duutii du'a badaa miti duutii badaa kan ta'u yoo kufrummaadhaan waaqa lama waaqa sadii waaqa isaa yoo duute badaadha duutii nama sanaa booyi bakka nama sanii booyi garuu waaqa tokkicha waaqestee hojii gaarii qabaattee jennaan duutii waan badaadhaa miti duutii waan badaa miti du'a akka badaatti ilaaleen duutii badaa miti garuu nama hojii gaarii hojjetee hin qabneef duutii badaadha kanaan ala duutii badaadhaa miti duutii badaan jedhamu namni rabbii wal qunnamuu hin jaalanne rabbiin illee isa wal qunnamuu hin jaalatu kanaaf du'uun rabbii isaatitti dhaquudha. Sigale kanaafuu duutii waan badaa miti akka waan badaatti hin lakkaa'in. Eegumsa malee duuno fakkeenyaaf amma like osoo akka amantii keetti osoo rabbiin hin beekin oo du'e namni tokko kun nama gaddisiisa miti beekamaadha. Isan nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa inni irriba nama hin qabsiisu dhugaa irriba dhabda bakka nakkas isan nama gaddisiisa sababiin isaa kanaafuu duutii waan badaa miti dabalataan ammoo ati kan nama ajjeesu eenyu jettaa akka keetti lammii. Yesuus maal jedhe seete eenyu akkan ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessanii hin duutu jedhee cubbuu keessanii akka duutan isinitti meera jedhee ture. Kanaafiyyuu namni yoo eegumsa Waaqayyoo qabaate Waaqayyo isanii tiksa isanii eega afaan boollaa keessaa yoo isa baasa afaan leencaa keessaa yoo jechuudha yoo inni eegumsa Waaqayyoo jira eenyumtuu du'uu hin danda'u. Yoo barbaade immoo yoo inni eegumsa Waaqayyoo keessa hin jiraanne immoo nu du'eera. Akkasitti jaadha. Gaaffii kosii galee? Eenyutu nama ajjeesaa jedhe eenyutu nama ajjeesa? Namni sababa garaagaraatiin du'uu danda'a. Sababa sana kan fidu eenyu? Sababa sana ofumaaf ofitti fide. Ammalee Waaqayyo nama ajjeesu? Waaqayyo nama ajjeesu yoo barbaade garuu ajjeesuu danda'a. Baay'ee macaafa naa banii gaa. Maal akkasiin jedhe dhageesse Waaqayyo nama ajjeesu yoo ajjeesuu barbaade immoo ni ajjeesan siin jedhe. Qoy. Macaafa seera keessa deebii boqonnaa 39. Mee dubbisi. Alan taa'ee jira. Ati nuun dubbiftu? Ishi boqonnaa 30 fi nan dubbisa odoo dhufe. 32 eewa. Ishi. Akkana jedha. Amma ilaalaa Waaqayyo anuma ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru ani nan ajjeesa
Ani nan jiraachisas. Ani nan madeessa. Ani nan fayyisas. Homtuu harka koo keessaa baasuu kan danda'u hin jiru jenna. Nan ajjeesaadha. Sitti mebe waaqayyo barbaade najjeesan sin jedhe be ani najjeesu hin jenne ba. Kanaafuu kan nama ajjeesu waaqayyo ka. Kanaafuu waaqayyo kan namni cubbuu isaatiinis du'a ni du'a waaqayyo ajjeesu barbaades ni ajjeesa. Oopshinii baay'eetu jira. Namni ofii isaatiin amma oonen Yesuusitti namanni yoo hundee ofii kiyyaan filannoo mataa kiyyaan du'ee fudda malee wanta kasi agaafatu. Eshi yoo ka'ee makiinaan si rukute Rabbiin si haa oolchu nama tokko fakkeenyaaf nama tokko sittiin jedhu nama tokko yoo ka'ee makiinaan rukute makiinaa santu lubbuu isaatiif foon isaa gargar baasa moo waaqayyo? Makiinaan sun makiinaa akkamiiti? Namni sun nama akkamiiti? Amanaadha moo amanaa miti? Amanu haa kafaru makiinaanis amantee makiinattiin kafartee rakkoon qabu namni tokko yoo ka'ee du'e makiinatti gargar baasa moo lubbuu isaa waaqayyotu gargar baasa. Nama kana adda baasan sitti hima. Fakkeenyaaf namni kun yoo fakkeenyaaf hin amanne ta'e yoo Yesuus hin beekne ta'e eegumsi waaqayyoo isa bira waan hin jirreef du'e bakka cubbuu isaatiin du'e. Akka hin duune bar namicha akkas hin jenne namicha makiinaan rukuteera. Makiinuma kanatu fooniif lubbuu isaa gargar baasa moo waaqayyotu fooniif lubbuu isaa gargar baasa? Makiinaa san. Makiinumatu fooniif lubbuu gargar baafti? Du'aadhaam duraan namichi du'aadhaam namichi namanne tanan du'aadha bar. Si ol gala. Maali lammi waan biraan haasa'in kaa waan du'a gara biraan dhaqirama waan du'a foonii haasaa jirra. Gara biraan na jira dhaqi. Nama kana yoo makiinaan rukutte. Hasiluma nama du'eetu deemaa jira hasiluma durumayyuu. Ilaa namni tokko na eeyyaan kan namni du'aan bee deemaa jira karaa gubbaa. Bakka isaan keessaa tokko ta'uu dandeessaa jechuudha. Nama du'aa deemaa jira taa'ee irratti isaan keessaa tokko jechuudha. Gurbaan rabbummaa si haa qajeelchu wallahi. Rabbummaa si haa qajeelchu. Kan siin jedhe laa. Abdi akkas jedhe laa Yesuus. Dhiisaa jedha. Du'aa isaanii warri du'aan yaa awwaallatan dhiisa jedhe. Goosaa miti. Dhuguma namni Yesuusitti namanne nama du'aadha. Du'aatu karaa gubbaa deemaa oola. Yesuus hin beektu taanan. Foon isaa moo hafuura isaa du'aadha? Foon isaa hafuurri isaas du'aadha bakka lafa lubbuu jala lafa ol keessa seena gadi. Akkamitti namni du'aan lafarra deema ree? Carra. ما عندنا يا شيخ ليس عندنا جديد عرفت الجدد كثير تحت هذا إن أرادوا الدخول أنا أنزل لا إن أرادوا الدخول أبدي كمان طيب قل لهم يعني من كان له سؤال فليدخل كثير تحت هذا الكفار ما يدخلون يخافون من مدري ما عندهم عزة جيرام تمو وسمنا ساجرو سنت مالي أتي دواء وجن دواء يوتات النجيس وإني أسعر ركنوس لأنه رجعت تاي دوان النجوم نمني يسوع سنبكني نمني قبطان كبني الله المستعان دوهادا غرومو اكا غابي كلوف اكا يو چراك نافي جرا لفرت سري دا كنافو اتي دوهادا كاما لمي اني كبد كا اني جرينيا كبا يوندو يو باري سبران ديما لبونكي يمبدو دوتنا يسوع سنبرمو انا بدوتي بوا كوتي يدي باولوس والله ودو نرجع وقالت دوتينا أكام مجد تكرر دوتينا يسوسي ولونا كرت يسوسي
Wayne. Gooftaa kiyyaammoo. Inni jannata seena ati ibidda seenta yoo akkanatti duute akkamitti wal argitan? Boolla lafa jalaa na baase be. Afaan boollaa keessaa na baase dhufee samiirra. Ya Rabbi ko. Ustaz Farhan wajjin saamee lammiin afaan isaa wallaalee raangiddu guyyaa lama ga'eera eegan afaan isaa wallaale. Ay. Kaleessa fannifama. Kaleessa. Thank you. Yeah? Nangaure nanta. Kortum maaliif baate isa?